Nagaa fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii qorannaa macaafa qulqulluuti akkuma baratame qophiin qorannaa macaafa qulqulluu karaa Hope Channel Itoophiyaa torbetti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u har'as immoo sagantaa keenya qindeeffanneetu ogeessota istiidiyoo mara waliin toora irratti argamnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtaniif gamanumaan isin affeeruu barbaada. Har'a immoo keessummoota kabajaa ta'anii qorannaa keenya keessatti hirmaachuuf kana wajjiniin jiran cina kiyatti ka argamu Abdii Mulaatuuti. Mogaarra ka jiru immoo Urgeessaa Hirphaate jechuudha. Baga nagaan dhuftani. Tole galatoomaa egaa torbee darbees wantolee jajjabaa barumsa gaariidha kan nuti walii wajjiniitiin ilaalaa turre. Waa'ee cubbuu wangeelaaf seera irratti ibsa garagaraa kennaa turre sagantaa keenyatti akka isin eebbifamaa turtanii homaa tokkoyyuu shakkii hin qabnu. Har'as immoo qorannaan keenya kan irratti xiyyeeffatu Isaayaas boqonnaa 61 lakkoofsa 10, Hosee boqonnaa 6, hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 fi 19, seera ba'uu boqonnaa 34 guutummaasaa, Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23, Maatiyos 22 lakkoofsa 1 haga 14tti yoo dubbifattani caalmaatti qabiyyee qorannaa keenya bal'inaan hubachuu dandeessu. Heertuu yaadannoo keenya tokko dubbiseeni sana booddee abdiin kadhatanuuf godha. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irra yaada jiru. Cubbuu keenya yoo isatti imanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa, jallina keenya hundumaattis nu qulleessa jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Abdii wajjin kadhata godhanna. Iddoo majirruu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Mootii ulfinaa bara baraan kan jiraattu, barri jireenya keetiis daangaadhaaf daarii kan hin qabne. Gargaarsaaf kunuunsa nuuf gootee iddoo turre hundumaatti haala jiraannu hundumaa keessatti nu eegdee har'a ulaa kanatti dhiyaannee dhugaa dubbii keetii akka waliin qayyabannuuf ayyaana waan nu baasteef si galateeffannaa bara baraan galanni siif haa ta'u. Ameen. Ammoo mootii ulfinaa yeroo dhugaa dubbii keetii qayyabachuuf jennu kanatti dhaggeeffattoota keenyaafis iddoo isaan jiranitti ayyaana isaaniif baastee nuunis ulaa kana kan jirru ayyaana kee keessa taanee fannoo kee duuba dhaabannee dubbachuu kan dandeenyuuf gargaarsa samaayaatti nuuf godhi. Ameen. Lafa kana irratti si tajaajillee samaayaadhaa warra dhibamatu hin taane warra ammumaatti dhaabatanii isa haaraa mootummaa keetti si wajjin hirmaatu ta'an nama akka taanuuf gargaarsa nuuf baay'isi. Yeroo keenyaa fi hundumaatti darbii nu geggeessi. Warra xumuranii galataaf dhaabatanii manaan godhi maqaan makee gooftaa Yesuusiin. Ameen. Abdii galatoomii Waaqayyoo isaa eebbisuu jechuun barbaada. Egaa qorannaan keenya guyyaa har'aa isa kurnaffaadha. Mata duree guddichi guyyaa har'aa nuti walii wajjiniitiin qorannu immoo qalbii jijjiirannaa fi dhiifama jedha. Mata duree masaarraa kaasnee gaafa ilaallu baay'ee namatti tola jechuudha. Mata duree baay'ee jaallatamaa, mata duree itti nama yaachisu qalbii jijjiirannaan fi dhiifama waan jedhu jalatti waa hedduudha kan nuti kaasnu. Akkuma amma ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa dubbifanne cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaaf qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa, jallina keenya hundumaattis nu qulleessadha. Inni eenyu? Gooftaa keenya Yesuus Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo amanamaadha. Amanamaa qofa miti, Waaqayyo qajeelaadha. Inni yoo cubbuu keenya isatti himanneedha cubbuu keenya nuuf dhiisaadha. Sababni isaas Waaqayyoo Waaqa qajeelaadha. Waaqa yoo namni isatti dhiyaate namarraa baqatu miti. Waaqayyoo abbaa gara laafessadha. Yoo namni cubbuu hojjetee balleessaa hojjetee gaabbee yakkasaa balleessaa isaa hubatee yoo gara isaatti deebi'e Waaqayyoo Waaqa garaa namaa kutatee yeroo tokko yeroo lama yeroo sadii siif dhiiseera jedhee garaa namaa kutatee ofirraa nama dhiibu miti jechuudha. Mala Waaqayyoo keessa wanti guddaan nuti arginu tokko Waaqayyoo Waaqa oo'a qabeessa, Waaqa araara qabeessa akka ta'e nutti hima jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya kana gaafa dubbifannu namoonni dhuunfaatiinis yakkanii yeroo isaan deebi'an Waaqayyoo isaan simachaa tureera. Akka sabaattis yeroo namoonni sabii yakka guddaa hojjetanii cubbuu guddaa hojjetanii yeroo isaan seerrata abboommii Waaqayyoo irra daddarban gaafa isaan immoo gaabbanii gara Waaqayyootti deebi'anii Waaqayyoo
araara gochaafii ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon baay'isneetu galateeffanna. Mata duree baay'ee barbaachisaadha. Seensa qorannaa keenyaa keessatti seera ba'uu boqonnaa 32 keessa yaada jiru tokko nuuf caqasa. Seera ba'uu boqonnaa 32 gaafa ilaallu yeroo tokko Museen qajeelfama fudhachuu gara tulluu Siinaatti Waaqayyo bira deemnaan ijoolleen Israa'el ta'anii yaadanii Museen deebi'uu dhufee dafee deebi'uu waan dideefi maal godhanii Aroonii waamanii Museetti maal takka dhufee hin beennu amma Waaqa nu dura bu'ee nu gaggeessu nuuf tolchi jedhanii Arooniin gaafatan jechuudha. Aroonis Waaqayyoo guddummaa isaa utuu beeku garuu nageenya isaaf sodaateedha. Nageenya isaaf sodaatee maal godhe amartii morma isaaniirra, quba isaaniirra, harka isaaniirra, miila isaaniirra jiru warqee callee garaagaraa irraa sassaabee bifa jabbii tolchanii bobbocanii jabbii wayii tolchaniitu sana booda sirna galateeffannaa wayii qopheessaniitu yaa Israa'el inni biyya Gibxii keessaa si baase isa kana jedheetu Aroonii argiteettami worshippii jalqaban jechuudha. So yakka guddaa Waaqayyo baay'ee dheekkame. Seenaa kana dubbachuu caalaa iddoo kanatti argite Waaqayyo miraakilii ajaa'ibaa hojjeteetu biyya Gibxii keessaa isaan baase. Harka Waaqayyo arganiiru, irree Waaqayyo arganiiru. Yeroo dha'ichoonni kurnan biyya Gibxii keessatti ta'an garaagarummaan isaaniif warra Waaqan jaallanne gidduutti yeroo uumamu hundasaayyuu arganiiru. Lafa onaa keessatti waa baay'ee arganiiru irree Waaqayyo. Garuu maal jedhanii Waaqayyotti dugda gatanii cubbuu guddaa akkasaa Waaqayyo irratti hojjetanii seera ba'uu boqonnaa 32 kaasnee argina. Museen gaafa deebi'ee dhufu Waaqayyo baay'ee dheekkamee baay'eetti gaddee rakkoo guddaatu uumame jechuudha. Faayinaalii riizaltii waan kanaa irraa dubbachuu barbaadeetu qorannaa keenya keessatti kakaase. Museen garuu baay'ee kadhateefi sabi sunis gaafa Waaqayyo baay'eetti dheekkamu adeemsa keessa gochi sun gaarii akka hin taane akka isaan dogoggoran Waaqayyo karaa Musee gaafa isaan hubachiisu dhumarratti ni gaabbanii. Yeroo isaan gaabbanii cubbuu guddaa amma kana ga'u Waaqayyo ni dhiiseefidha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. So maaliif waan kana kan inni kaasee Waaqayyo Waaqa araara qabeessadha. Waaqa oo'a qabeessadha. Namni yoo cubbuu hojjete yoo gaabbe Waaqayyo Waaqa dhiifama namaaf godhudha. Waa'ee araara Waaqayyo gaafanna. Achi keessatti qalbii jijjiirrannaan dhiifamuu cubbuutiif baay'ee barbaachisaa akka ta'e immoo qorannaa keenya keessatti in kaasna. Gara urgeessaatti deebi'uudhaaf yeroo tokko jireenya keenya keessatti urgeessa. Waan dursa kennuufii qabnu dursa dhowwanna jechuudha. Fiigicha baay'eetu jira. Fiigicha jireenya baay'eetu biyya lafaa kanarra jira. Xiyyeeffannaadhaan qalbii diddiirannaaf iddoo kennuu dadhabuu keenya wanta nuun barbaachisne irratti yeroo keenya gubnu ni jira. Mee isa kana wajjin wal qabsiiste qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti yaada kee keessa jiran tokko nuuf kaasiiti gara bal'ina isaatti darbina. Tole sanbe Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Ammas carraa argadhee gara iddoo kanatti gara kutaa qorannaa macaafa qulqulluu kanatti deebi'uu koo fi kutaa namaati jettee baay'ee nama ajaa'ibudha jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 32 jechuudha. Jarri cubbuu hamma kana godhanii kan Musee nama ajaa'iba barnoota jaaffaa irratti ni yaadatta yoo ta'e hin beeku. Museen balleessaa hamma kana godhanii fuula Waaqayyotti kufee maal jedhaa cubbuu isaanii dhiisii fi yoo isaaniif hin dhiistu ta'e immoo maal na godhi macaafa qulqulluu isa keessatti maqaa koo barreessite keessaa anaan maal godhi jedhe na haqi jedhe jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu garaa laafeef hin dhagaheef Museedhaan. Kana booda saba sanaaf jechuudha. Waa'een waaqeffannaa waan salphaa miti jechuudha. Waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2-3 yoo laalle ani waaqa inaafaadha. Ana biratti maaliin godhin jedha waaqa biraa hin qabaatiin jedha jechuudha. Isuma cubbuu hamma kana ga'u jechuudha. Cubbuu waaqeffannaadhaan wal qabate iddoo sanatti yeroo Waaqayyo saba sanaaf dhiisee argina jechuudha. Akkuma barreeffamee jiru ani badisa nama jallaatti maaliin ta'uu jedha macaafni qulqulluun hin gammadu jedha. Dabalataatiinis immoo macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbannu Waaqayyo badisaaf yaadee nama maaliin goone jedha. Hin dhuumne jedha. Namni hundinuu maal akka ta'uuf jechuudha. Akka fayyuuf jechuudha. Kaayyoomti jalqaba Waaqayyo nama uumeef nama balleessuuf miti jechuudha. Nama jiraachisuuf jechuudha. Waaqummaa Waaqayyo iyyuu waaqota warra kaanirraa wanti adda godhu iddoo kana jechuudha. Waaqayyo garaa qalbii jijjiirratti hin gammada jechuudha. Yaadattu fakkeenya gurbaa
badee sana jechuudha. Qabeenya isaa muluu hiratee isa deeme sana jechuudha. Inni inumaayyuu maal jedhe jechuudha. Akka garboota isaa keessaa isa tokko ta'uun hawwa jechuudha intini isaatti. Garuu iddoo sanatti abbaan isaa akkam godhee isa simate jechuudha. Akka garboota isaa keessaa osoo hin taane akka dhala isaa keessaa isa hangafaati. Ati qabeenya kee fudhattee deemteetta takka duddanatti gatteetta jedheen eefne jechuudha. Jechuu danda'a ture. Jechuu danda'a ture jechuudha. Maaliif qabeenya isaa hiratee deemeera filannoo isaatiin deeme jechuudha. Waan ta'eef achitti lafa fedhetti qabeenya isaa erga fixee dhufee yeroo dhufu maal godhee jechuudha. Inumaayyuu qalamee fi timitiira keessumaan gaabiin itti uwwifamee nyaachisa addaatu qopheeffameefi jechuudha. Imagine waaqa keenya jechuudha. Mootummaa Kiristoosiin hammam akka inni cubbamaa gaabbee qalbii jijjiirratee gara isaatti deebi'uuf hammam akka inni simannaa godhu kutaa keessatti qorannoodha jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kuni jechuudha. Kutaati naan jette kana yeroo dhufnu jechuudha. Egaa fiigichi jireenyaa jechuudha. Waamoo hundi keenya iyyuu keessa jirrudha jechuudha. Biyyi lafaa kuni waama bu'aa wayii hedduu qaba jechuudha. Macaafni qulqulluun illee akkuma jedhee dafqa fuula keessanii nyaadhaa kan jedhutu jira. Lafa kanarra jechuudha kiyyoo hedduutu jira jechuudha. Yookiin lubbuuni biizii gochuudhaaf lubbuu biizii gochuudhaaf seexanni wantoota garaagaraati kan inni qopheessu jechuudha. Garuu haa ta'u malee waan yeroo laannuufiif yeroo isaa eegne laachuun akka nurra jiru dha jechuudha. Macaafni qulqulluun kan nu barsiisu. Otoo gara waan asirratti barreeffametti otoo hin dhufiin fuula duraa jechuudha. Namoonni taa'anii nyaatanii turanii jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii yeroo lafarra ture maal gochaa ture jechuudha. Hojjechaa ture muka soofaa ture miti ilma muka sooftuu jedhamaa ture jechuudha. Akkasumallee Phaawulos faa gaafa laallu maal gochaa turan? Hojjechaa turan, dunkaana hodhaa turan jechuudha. Wantoota garaa garaatti fiigaa turan. Garuu yeroo isaanii haalaan fayyadamaa turan jechuudha. Isa kamitti akka fayyadaman ni beeku turanii jechuudha. Asirraa fakkeenya dubartii wayii tokko kaasa jechuudha. Torban tokko guutuu maal ta'aa turte? Fiigaa turte. Sana booda otoo isheen hin beekin yeroon itti dhufe sanbanni isheetti ka'e jechuudha. Kanaan booda halkan sana barii ganamaa sana kurkuruu manaatti deebite jechuudha. Mana ishee haxaa'u, siree ishee hafuu, abbaa manaa isheef, haadha ijoollota isheef wantoota garaagaraa qophii sanbataatti deebite jechuudha. Erga yoomiinti erga sanbanni gaheeti jechuudha. Erga guyyaa waaqeffannaatti seente. Sana booda immoo gaaffii biraa keessa of galchite jechuudha. Lakkaa guyyaan kun guyyaa sanbataan ani jaalladhu itti boqodhuuttan hojjechaa jira kan jedhu immoo sammuun ishee maal gochuu jalqabe. Gaaffii ishee gaafachuu jalqabee jedha. Amma wanti jiru jechuudha. Isa sana miti jechuudha. Isheen hojjechuu ishee sana miti jechuudha. Xiyyeeffannoo kennuu dhabuu isheeti amma wanti ishee daa'ileemaa kana keessa ishee galche jechuudha. Fidee sanbatarraan kan ishee ga'ee jechuudha. Iddoo kanarratti wanti barreeffameeru waa'ee sanbata cabsuu dhiisuu miti jedha. Wanti guddaan maalidha? Yeroo keenya maaltu fixaa jira? Sa'aatii keenya maaltu fixaa jira? Akkamitti fayyadamaa jira? Fayyina keenyaaf iddoo akkamii kennaa jirraa kan jedhudha jechuudha. Waan lafaatu yeroo keenya nyaachaa jira moo waan samiif yeroo keenya laachaa jirra kan jedhu tu ajandaa keenya jechuudha. Fakkeenyaaf Maariyaamiif Maartaa fudhannu jechuudha. Maariyaamiif Maartaani Waaqayyo maalittiin jedhe jechuudha. Maariyaamiin ati qooda gaarii filatteettiin jedhe. Keessumaa Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 41 hanga 42tti wanti barreeffamee jiru. Ati hin yaaddoftaa waan baay'eettis hin hammacamtaa kan barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sanaan fo'attee jedhe. Kanaaf dubbii jireenyaa filatte jechuudha. Of course macaafni qulqulluun Waaqayyo jechuudha. Akka nuti waan nyaannuuf waan dhugnuuf harka namaa ilaalluun barbaadu. Garuu maaliyyoo ta'e inni sun dubbii jireenyaa isa du'a garasii caalee argamuun ittiin jiraatu jechuudha. Xiyyeeffannaa caaluu argachuu ittiin jiraatu jechuudha. Akka kan eenyu akka kan Maartaa sana jechuudha. Maartaani nyaata rakkoon hin jiru. Garuu Yesuusitti yeroo sana yeroo isheen itti waaqa ishee harkaa gooftaa ishee harkaa humna baafattu ture jechuudha. Carraa mana ishee galee of dabarsite. Carraa mana ishee galee of dabarsite jechuudha. Kanaaf Maariyaam qooda gaarii filattee jedha. Iddoo sanarraa keessumatti barnoonni keenya jechuudha.
gaarummaan kan keenyaa miti. Uffata Kiristoostu nu barbaachisa. Tolli kan Kiristoostu nu barbaachisa. Isa nuti ufii keenyaa yeroo keenyas maal goone gaarummaa ufii keenyaati wanti nuti goonu jiru. Akkuma Isaayyaas keessatti barreeffameeru iyyuu maal jedha? Gaarummaan keenya maalidha jedha? Moofaa baarsaati. Isaayyaas 64 meeqa? Lakkoofsa 6 jechuudha. Kanaafi hammamiyyuu yeroo keenya yoo fayyadamne tolli keenya fayyinaan nuun ga'u. Garuu kan eenyuuti kan nu barbaachisu kan Kiristoosii jechuudha. Eeyyeen mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti iyyuu jaarsa sana keessaati isaan kun eessaa dhufani warri uffata adii uffatan kun gaafa jedhamu jechuudha. Isaan kun warra rakkina guddaa keessaa dhufanidha. Uffata isaanii maaliin miiccataniiru jedhe? Dhiiga qorichaatiin miiccatanii addeeffataniiru jedhe jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti kutaa keenya isa fuulduraa keessa hin jira jechuudha. Kan amma ilaaluuf jennu jechuudha. Waa'een uffata kanaa bal'inaanii tolli Kiristoos nu barbaachisa jechuudha. Kiristoos wajjiniin yeroo qabaachuun nu barbaachisa. Amala keenya gara amala isaatti yeroon sirreeffannu uffata Kiristoos yeroon gara fii keenyaatti fudhannu qooddannu nu barbaachisa jechuudha. Malee waanuma lafaatiin biizii ta'uun akka nurra hin jiraanne nu barsiisa jechuudha macaafni keenya. Tole galatoomii urgeessaa wanti guddaa ati baay'ee kaasteetta inni bu'uura xiyyeeffannoon keenya yeroo hundumaa Yesuusii wajjinii wal arguu akka ta'u qabudha. Seenaa Maariyaamiif Maartaa irraas kan nuti arginu kanuma jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa Yesuusii biratti argamanii miilla Yesuus jala taa'anii dubbii jireenyaa isarraa baruuchuun waan akka carraa warqee caaludha. Carraa baay'ee bayeessaa jechuudha. Kabiraan ededuma gara Kiristoositti dhiyaannu eenyummaan keenya inni hin barbaachisne jijjiiramaa deema jechuudha. Maaliif akka tamma kaaste Isaayyaas keessattis Zakkaariyaas boqonnaa 3 keessas gaafa deemnee ilaallu nuti mataa keenyaatiin tolan qabnu. Fayyina keenya keessatti ga'een nuti haga xuqaa taphannu hin jiru. Sirreedha. Waa hundumtu karaa amantii keenya ayyaana waaqayyootiin nuuf kenname jechuudha. Mata duree keenyas dagachuu hin qabnu gaafa waan kana qorannu mata dureen keenya guddaanii qalbii diddiirannaa fi dhiifama. Achi keessa maaltu jira beektaa? Yeroo keessan otoo dabarsiin itti hojjedhaa jedha macaafni qulqulluun jechuudha. Akka Maartaa jechuudha yeroon nuti itti tola Kiristoos kana jechuudha. Itti kan keenya godhannu yeroon araaraa kana caalu hin jiru jechuudha. Yeroo kana irreen jigoon otoo kun nu jalaatiin fudhatameen jechuudha. Maaltu beeka fuuldura keenya boru waan taanu hin beeknu jechuudha. Akkamitti barriin araaraa akka nurratti cufamu akkamitti yeroo keenya akka nurkaatti fudhatamu hin beeknu jechuudha. Kanaaf yeroo keenya waanuma lafarra qofaa oolchuun nutti hin jiraatu jechuudha. Yeroon kun yeroon itti tola Kiristoos gara fii keenyaatti jijjiirrannu amma ta'u jiraataadha. Akkasumas gaafa waa'ee fiigicha jireenyaa kana ilaallu macaafa Maatiyus boqonnaa 6:33 duraan dursanii yaada keessa mootummaa Waaqayyoo irra kaa'adhaa jedha. Amma dubartiin kun kurkuraa lafa onaatiif jecha wanta dagatamuu hin qabne dagatte jechuudha. Wanta durfamuu qabu dursuun kan isheerra ture dagatte jechuudha. Macaafni qulqulluu keenya immoo waan hundumaatti barsiisuudhaaf qajeelchuudhaaf caafameedha. Qolaasaayis keessatti caafamee kan jirusi. Kanaaf duraan dursinee nuyi har'a irra lafaarra kan jirru maal gochuu akka qabnu nu qajeelchuu barbaade yaada kana fiigicha jireenyaa kana duukaa fiiguu akka hin qabne nuyi warri har'a xumura seenaa addunyaarra dhaabannee jirru kun jireenya foon keenyaa duukaa fiiguu otoo hin taane jireenya hafuura keenya walitti hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu keessatti guddachuu akka qabnu duraan dursinee mootummaa waaqayyoo yaaduu akka qabnu dagachuu hin qabnu jechuudha. Akka mootummaa waaqayyoo nu dura jiru akka Kiristoos deebi'ee lammaffaa dhufee nu fudhatu dagachuu akka hin qabnes yaada of keessaa qabaachuun barbaada. Thank you. Galatoomii abdii lachuu keessan waaqayyoo sinaa eebbisu itti fufeema waa'ee maalii nu kaasa hafuurri qulqulluun kaka'umsa gaarii jireenya keenya keessatti gara waaqayyootti akka nuti dhiyaannu Kiristoosiif dursa akka kennu jireenya keenya keessatti Kiristoosiif dursa kennuudhaaf dhiibbaan inni geggeessu baay'eetu jira. Hinumaa hafuurri qulqulluun cubbuu keenyaaf dhiifama gaafanni waaqayyo wajjiniin walii galuu keenya keessatti dhiibbaa positive impact inni geggeessu hedduutu jira. Mee abdii addatti kaka'umsa hafuura qulqulluun jireenya keenya keessatti hariiroo waaqayyo wajjiniin qabnu keessatti hojii inni hojjetu irraati waa muraasa nu himiti gara saxaanutti darbina. Gooftaan si aduun jedhan beelanii carraa kanaaf laachuu keetiif ulfaadhu akkasumas gara kutaa qo'annaa macaafa qulqulluu kanatti naaf yeroo keetiif eebbifami gooftaan si abbeechuun jaalladha. Walumaa gala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu kana waan baay'ee dubbata jechuudha.
Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 7-8 illee gaafa inni dubbisnu achi keessatti illee waan baay'ee kaa'ee jechuudha. Hafuurri qulqulluu kuni Waaqayyoofis ta'ee nuufillee waan guddaa akka inni gochuu danda'u kaa'aa jechuudha. Hafuura qulqulluu koo isiniif an ergaa yoo na deeme isiniif wayyaa dubartootaan yoo na deeme isiniif wayyaa gaafa na deeme jedhu kan gara cubbuu beekuutti gara qalbii jirannaatti akkas hin deemtaniif kan godhu hafuura qulqulluudha jedha. Akkuma asirratti caafamee jirus hojiin hafuura qulqulluu hojii cubbuu keenyaaf gadduu hojii cubbuu keenya nu yaadachiise cubbuu keenyaaf akka gaddinu gara Yesuus Kiristoositti akka nuyi deebinuuf cubbuu hundumaatiif Yesuus madaa'uusaa kan nutti agarsiisu hafuura qulqulluu keessaan barra kan jedhu yaada of keessaa qaba. Akkuma kan hafuurri qulqulluun gara cubbuu nuyi hojjenneetti akka nu deebisu illee sirarraa dubbadheera. Gara cubbuu keenya hubachuutti akka nuyi deebinuuf yaada keenya gara qalbii jirannaatti gara qalbii jiranne immoo dhiifamsa akka argannu akka amannuuf akka beeknuuf hafuurri qulqulluun yaada keenya gara Kiristoos Yesuusitti akka inni deebisu agarraa jechuudha. Nu tuttuqa jechuudha hafuurri kun baay'isee lamma kan akkoo jireenya dhuunfaa keenyarraa yoo hubachuu hin dandeenya jechuudha. Amma personaalii beektuu yoo taatan hin beeku. Waan tokko gochuuf yeroo kaan sobuuf yeroo kaan haaluun naan danqabne jechuudha mana hojii keenyaa ta'uu dandeenya waan tokko jechuu dandeenya isinitti dhagahamee akkamitti miirri wayii tokko si yaadachiisa jechuudha maaliif kana godhe ati boroo hin faarfattamooniif lallabdamooniif macaafa waaqayyoon akkam goote jedheeti maal godha jechuudha si yaadachiisa jechuudha yeroo sana deebii imminee jechuudha hafuura qulqulluuf deebii laachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Sana jechuudha amma wanti macaafni qulqulluun jedhu jechuudha. Really torbee darbee yaadattoota barnoota salgaffaa irratti jechuudha waa'ee warra seeraa wajjiniin kan wal qabate jechuudha gowwoomsaa garaa isaaniitti isaan dhiise kan jedhu jechuudha Phaawulos yeroo barsiisu. Hafuurri qulqulluun itti himee dadhabee booda yaada mataa keenyaatti nu dhiisa jechuudha argite sanaan kan nu barbaadin so jalqabaaf jechuudha maal godha nu yaadachiisa jechuudha kanadha amma wanti macaafni keenya nutti himaa jiru. Thank you. Abdii yaada kee xumuruu dandeessaa. Akkuma kana Hosiyaa boqonnaa 6 gaafa dubbisnu illee waa'ee qalbii jijjiirannaa waamicha qalbii jijjiirannaa kaa'e jechuudha. Akkuma kana cubbuu hundumaa gaafa godhu cubbuun hundumtuu Kiristoos Yesuusiin akka inni gaddisiisu Kiristoos Yesuus cubbuu hundumaatiif akka inni gaddu yoo nuyi cubbuu keenyaaf boonye yoo nuyi cubbuu keenyaaf gaddin immoo gara qalbii jijjiirannaa dhugaatti dhufuu akka dandeenyu hafuurri qulqulluun akkuma obboleessi koo asii kaase hafuurri qulqulluun nu tuttuqa jechuudha. Akka nuyi hamaan goone akka nuyi dabaan goone akka nuyi hafuura qulqulluun gaddisiifne illee yeroo baay'ee illee maal jedha hafuura qulqulluu ittiin mallatteeffamtan seerota muraatti ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa jedha Efesoon keessatti illee. Kanaaf iyyuu hafuurri qulqulluun hojii waaqummaa hojjechuu akka danda'u illee beekuutu nurra jiraata jechuudha. Inni sadan waaqummaa keessaa tokko akka ta'e beekuutu nurra jiraata. Kiristoos Yesuus kanaafidha kan yoon ol beeksisanii wayya kan inni jedhee barsoota isaa akeekkachiise arrallee kan inni jiraatota lafa kanarraa kan inni akeekkachiisu hafuurri waaqayyoo akkuma waaqayyoo waa gochuu akka danda'u akkuma isaa wanta hojjechuu danda'u hojjechuu akka inni qabu beekne dhimma hafuura qulqulluu kana kaka'umsa hafuura qulqulluutiin malee gara qalbii jiranaa dhugaatti dhufuun illee hin danda'amu yoo isa dhugaa isaa badiisa nutti dhufuuf gaddina jennaa ta'e kun qalbii jiranaa dhugaa miti garuu hafuurri qulqulluun nu yaadachiise cubbuun nuyi goone nutti dhagahame hafuura qulqulluutiin kakaafamnee jennaa ta'e dhiifama dhugaa argannaa garuu miidhama cubbuu akkuma Yihuudaa jechuudha. Yihuudaan gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gurgure sababa miidhama isatti dhufuutiif gadde malee waa'een gooftaa Yesuus fayyisaa biyya lafaa sana cubbuu hojjechuu isaa futuun isatti dhagahame miti. Thank you. Miidhama isatti dhufaa jiru sana yaadateeti malee miidhamni cubbuu akka inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gurguraa jiru waa'een cubbuu suni isatti boollite yookaan guddate isatti mul'anne jechuudha. Garuu gaafa hafuura qulqulluutiin kakaafamnu garuu qalbii jirannaa isa dhugaa isaa garaa onnee keenya irraa maddee akka jijjiiramnu yaada kana dabaluun barbaada. Yaadni tokko jira baay'isa baay'ee. Okay. Yeroo tokko jechuudha waaqni keenya waaqa dimokiraasiiti. Of course fayyina keenyatti ni gammada. Garuu gaafa nuti cubbuu jaallannee cubbuu filannee wajjiniin jiraannu raawwateema hariiroon keenyaa fi hariiroon waaqa keenya gidduu jiru maal ta'uu hin danda'u guddachuu hin danda'u jechuudha. Innis immoo harka keenya qabee sanatti nu kenna jechuudha isa sila jenne sana jechuudha. Kanaaf
jireenya keenya keessatti jechuudha cubbuu nuti irraa deebi'uudhaaf yaaliin goonetti ofii isaatti darbee irraa nu deebisuudhaaf yaaliin godhu waaqayyo jechuudha. Wanti barreeffamee jirurree kana nutti himaa jechuudha. Cubbuun nuti filannee jaallannee hojjennu jiraachuu hin qabu jechuudha. Hanga danda'amaa ta'ee ayyaana Phaawulos akkuma jedhu jechuudha ayyaanni inni naa kennu waa hundumaa gochuu nan danda'a jedhame ta'e kanaaf hamma nuu danda'ame jechuudha gargaarsa inni nuu godhuutiin cubburraa deebi'uudhaaf cubbuu lagachuuf yaalii gochuutu nutti jiraata malee dhaabbataadhaan cubbuun nuti itti of kennee hojjennu jiraachuun nutti hin jiraatu jechuudha. Thank you. Galatooma waan bal'aa kaastaniitu isinii hafuurri qulqulluun waan baay'ee murteessaa jireenya keenyaaf barbaachisudha. Tokkoffaa hafuurri qulqulluun gaafa nu keessaa iddoo argachaa deemnu cubburratti mo'icha nuu kennaa deema. Maaliif amala waaqayyoo kan nu shaakaluuf baay'ee waan murteessaadha jechuudha. Jireenya keenya keessatti nuti immoo akkam abdiin kaase gatii cubbuu sodaatanii gaabbuu fi cubbuu fi onneerraa gaabbuun tokko miti jechuudha. So nu eegamu gaafa macaafa qulqulluu dubbisu gaafa kadhannu sagalee waaqayyoo kana gaafa qorannu hafuurri qulqulluun caalmaatti wanti nuti dubbisnu kun kana duras kaasaa turre qorannaa keenya keessatti wanti nuyi dubbisnu kun jireenya keenya faana akka wal qabatuu fi hafuurri qulqulluun positive impact nurratti gaggeessaa jechuudha. Itti fufee maal jedha qalbii jijjiirannaa nuu kaasa. Qalbii jijjiirannaa keessatti waan lamatu jira. Qalbii jijjiirannaan namni callisee yeroof adaba cubbuu sodaate akka kan Yihudaa sana fa'aa jechuudha. Amma Yihudaa yoo fudhatte erga Yesuusiin gurguree booddee bu'aa waan sana baay'ee waan isa gaddisiise. Odaa birrii keessa jira. Gaabbe. Phexroosiin immoo fudhadhu. Phexros gooftaa Yesuusiin ganeera. Immediately inni immoo waa'een cubbuusaa isa dhukkubsee mararamee bo'eetu araara kadhata. Daawwitiinis fudhachuun dandeenya. Namoota baay'ee fudhachuu dandeenya. Macaafa faarfannaa boqonnaa 51 jechuudha. Exactly. So urgeessa asumaanii mee hafuurri qulqulluun qalbii diddiirrannaa dhugaa nuyi gaggeessinu keessatti gahee akkamii qabaa? Gidduutti boqonnaa fudhannee walitti deebina yaada kee gabaabsinuu kaasetti. Tole sirriidha. Qalbii jijjiirannaa inni dhugaan egaa waan lama of keessaatii qaba jechuudha. Waan lama sirrii isaa qaba jechuudha. Waan inni tokkoffaan cubbuu hojjette sanaa fi akka namoota hamma jennee kanaa jechuudha. Sodaa adabaa osoo hin taane jaalalli waaqayyo keessumaa jaalalli waaqayyo sii galee jechuudha. Torbee ammas gara torbee waan barachaa turreetti yoon si deebise jechuudha. Cubbuu jechuun maal jechuudha baay'ee seerarra daddarbuudha jennee mitiire seerri immoo maalidha jenneerra agarsiisuudha jenneerra dabalataan illee yoo na jaallattan maal godhaa jedheera waaqayyo abboommii koo eegan amma waaqayyotti yakkeera jechuudha jaalala isaa ofitti hir'iseera jechuudha gaafan cubbuu hojjedha jechuudha jaalalli kiristoosii geete samaaniitti naaf godhe jaalalli kiristoos qaraaniyooti naaf godhe inni sababii koo fannootti ol baafame sun naa galee cubbuu koo sanaaf jechuudha ani waaqa isa dhugaa isa na uume isa na fure kana nan si hakke jenne garaa keenyarraa maal gochuudha jechuudha. Adaba du'aa adaba no sodaa adaba akkan taane ammas jechuudha. Garuu jaalalli Kiristoos giddinu jedhe yookiin jaalalli Kiristoos nu giddisiise nu dirqamsiise sanaaf maal godhuudha gara gaabbii galuutti yookiin immoo gara qalbii jijjiirannaa aagii galuutti dhufuudha. Inni lammaffaan immoo maalidha jechuudha erga cubbuu sanaaf aagii galle cubbuu sana dhiisuudha bakka. Deebinee gochuu dhiisu yoona sana maali jechuudha qalbii jijjiirannaan ni dhugaa ta'a jechuudha. Qalbii jijjiirannaan keenya yoona sana isa dhugaa ta'a isa garaarraa ta'a waaqnis immoo kanaaf akkuma sila jechaa turre waaqni keenya waaqa gara laafisa waan ta'eef cubbuu sanaaf dhiifamsa nu godha jechuudha. By the way, wanti nuti dagachuu hin qabne jechuudha. Biyyi lafaa kun jechuudha yeroo hedduu akka nuti ofittoo taanuu fi assaayimentii garaagaraa nuu kenniti jechuudha. Akka nuti waa'ee of qabnu ofii keenya akka nuti mul'ifnuuf jechuudha. Akkasumallee ofii keenyatti akka nuti gammannuu fi walabummaa keenya isa nuti Kiristoos wajjiniin qabnu sana addaan baasee akka nuti ofii keenyatti hirkannu nu taasisuuf yaalii godha jechuudha. Biyyi lafaa kun jechuudha. Sun immoo maalidha jenneerra sun immoo badiisa gaafa ofii keenyatti hir'anne jechuudha. Gaafa ofii keenyatti hir'anne gaafa Kiristoosiin achi qabne qalbii jijjiirrachuu gaafa dhiifne sun immoo badiisaaf nu qopheessaa jechuudha. Innaa kanaaf lallaba isaanii keessatti jechuudha. Keessumaa namoonni akka Yohaannis Cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yoo fudhanne jechuudha. Wanti isaan jechaa turan maalidha jechuudha. Qalbii jijjiirradha jedhanii jechuudha. Yohaannis Cuuphaan inuma mootummaan waaqaa dhiyaateera qalbii keessan maal godhaa? Jijjiirradha jedha jechuudha. So amma gaa
maaltu samiinaan kaaksa jennee yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Eessattini ani cubbuun itti qalbiin jijjiirranne eessa jennee yaaduu danda'uu qabna. Yeroo fudhachuu kanan jedhullee silaa kan jennallee kanaaf nu barbaachisa jechuudha. Cubbuun itti nuti itti otoo qalbii jijjiirrateen samii galuu tokkollee hin jiru. Samiin bakka qulqullootaati jechuudha. Kanaaf maal godhaa jedhee lallabe jechuudha. Abbaan Cuuphaa Yohaannis Maatiyuus boqonnaa 3:1-2 irratti gaafa laallu mootummaan waaqaa maal godheef qalbii keessan jijjiirradhaa jedha. Baay'ee ergaan ergamoota sadanii mul'anni boqonnaa 14 illee kan inni jedhu jechuudha kanumadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaatu maal jechaa ture? Wanti barreeffame Yesuus akkas jedhee jedha. Yeroon guutameera mootummaan Waaqayyoos dhiyaateera qalbii jijjiirradhaa wangeelatti amanaa. Ameen. Wangeelatti amanaa jedhee jedhu. Kana hojiirra oolchuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo keenya yeroon guutameera, yeroon gaheera, yeroon dhumeera. Maal godhaa? Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Qalbii jijjiirradhaa Waaqayyootti amana yaada garaa keessan jijjiirradhaa kan jedhu jechuudha. Phexros illee kana lallabe jechuudha. Yeroo sana maal godhee yaada garaa keessanii jijjiirradhaa jedhee lallabaa ture jechuudha. Maybe yeroon gaheera siin jechaa jiru natti fakkaata. Yaada hafe obboleessi kootti guutuu danda'a. Thank you. Galatooma gidduutti daqiiqaa muraasaaf boqonnaa fudhannee walitti deebina. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Walitti deebineerraa kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya egaa wanta murteessaa tokko kan nuti ilaalaa jirru jireenyi keenya yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti guutuu fi qajeelaa muda dhabeessa akka inni ta'uutii fi qalbii jijjiirrannaan kutaa baay'ee murteessaa akka ta'e qalbii jijjiirrannaan immoo gara jireenyaatti akka inni nu geessu hubanne jechuudha. Gaafa ni cubbuu hojjennu waaqi keenya amanamaa fi dhugaa o'a qabeessa waan ta'eef cubbuu keenyatti nu qulleessuuf jallina keenyattis nu fayyisuu fi yeroo hundumaayyuu harki Waaqayyoo akka diriiree nu simachuuf qophaa'aa ta'edha jechuudha kan nuti ilaalaa jirru. Isinis kakaastanii waanuma kana faana wal qabatu dhagaa jireenya jiraannu keessatti qalbii jijjiirannaanii dhimma baay'ee murteessaadha. Sababni isaas akkuma isin yuuraa dubbachaa turtanii Waaqayyo qulqulluu sababii ta'eef cubbuun jaallatu. Bulchiinsa Waaqayyoo keessa cubbuun iddoo hin qabu. Mootummaa haaraa Waaqayyoo sanyii namaaf qopheesse keessa cubbuu fi cubbamaanii iddoo hin qaban jechuudha. Kanaaf maaltu nu barbaachisa? Utuu guyyichi hin gahin har'a cubbuu keenya isatti himachuudha. Waaqi keenya waaqa demokraatikiiti akka sila urgeessaan kaasee wanta nuti isatti himannu hundumaa hin dhagaa. Yoo nuyi gara isaatti deebine Waaqayyo fuula isaa nuuf deebisa. Yoo nuyi cubbuu keenya himanne Waaqayyo cubbuu keenyaaf immoo dhiifama nuuf godha. Kanaaf qalbii jijjiirannaan dhimma baay'ee murteessaadha. Hafuurri qulqulluun immoo achi keessatti yeroo hundumaa akka inni gaayidii nu godhu akka nu qajeelchu hamaarraa nu tiksuuf yeroo hundumaa hafuurri qulqulluun baay'ee akka nu barbaachisu erga kaasnee booddee qalbii jijjiirannaa keessaa inni tokko ayyaana irraa hafaa qabaachuudha. Ededuma gara Waaqayyootti dhiyaannu Waaqayyo ayyaana isaa nuu baay'isaa deema. Shaakala baay'isee. Shaakala ededuma gara Waaqayyootti dhiyaachaa deemu namni bilchaachaa deema. Ededuma gara Waaqayyootti dhiyaatee sagalee Waaqayyoo dubbifatu ededuma cubbuu isaaf aagii galu keessa namni amala Kiristoo isa dhugaa immoo shaakalaa deema jechuudha. Gaafa nuyi toora qabannee Waaqayyoof abboomnee yaada isaa hordofnu hafuurri qulqulluun dhiibbaa nurratti gaggeessa. Si jabeessaa deema jechuudha. Nu jabeessaa deema. Thank you. Abdimee ayyaanni irraa hafaan kun maalinni? Okay. Fayyaa ta'eetiin barbaada. Roomaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti gaarummaa isaa jedha. Ayyaanaan
siif obsuusaa maalitti lakkooftaaree jedhee kaa jechuudha. Ayyaana Irraafaa jechuun cubbuun keenya baay'ee kan ulfaataaf kan gaddisiisaa ture. Cubbuun Kiristoos Yesuusiin iyyuu akka inni gara lafaa kanaa dhufe gara lafa kanaa dhufuu irra darbee akka inni fannoo irratti jorga'u yookaan akka inni mudaa malee ta'etu jiru akka inni fannoo irratti fannifamu ta'e jechuudha. Kun ayyaana Irraafaadha jechuudha. Waaqayyo cubbuu keenya ittiin qulqulleessuudhaaf ayyaana Irraafaa fayyadame jechuudha. Waaqayyo ho'a qabeessa ta'uunsaa, Waaqayyo ayyaana Irraafaa nuu kennuunsaa akka qoosaatti ilaaluun nurra jiraatu jechuudha. Waaqayyo ho'a qabeessa dhuguma aarriitti suuta jedhaadha. Kun garraamummaa Waaqayyoo isa guddaa yoo ta'e iyyuu Waaqayyo Waaqa ayyaana Irraafaa nuu kenne ta'uusaa beeknee nuyi garaa dhiifamsaatiin gara Kiristoos Yesuusitti deebi'u. Waaqayyoon garaa dhiifamsaatiin kadhachuu akka nuyi qabnu. Isa dhugaa garaa gad of deebisuutii fi garaa Kiristoos Yesuusiin barbaachisa dhugaatiin akkuma barnooti keenya facaasaa dubbatu qalbii jijjiirannaa isa dhugaa. Qalbii jijjiirannaa isa dhugaa ta'uudhaaf ayyaana Waaqayyoo isaa irraa afaa sanatti amanne ayyaana Waaqayyoo isaa irraa afaa ta'e nuuf kennametti amanuudhaan gara qalbii jijjiirannaatti dhiyaachuun akka nurra jiraatu kaa'aa jechuudha. Qaraaniyoon waan hundumaatii furmaataa akka ta'e Kiristoos Yesuus waan hundumaa qaraaniyoo irratti akka inni oolfuun waan hundumtuu qaraaniyoo irratti akka nurraa ka'e beekne ayyaana Irraafaa kanatti qabamne jiraachuun nurra jiraata. Akkuma kan cubbuudhaaf ba'aa cubbuu keenya qajeelummaa isaatiin jijjiirrachuutu nurra jiraata jechuudha. Akkuma macaafni qulqulluu keenya jalqabaa kaasnee haasaa turre nuyi tola mataa keenyaatiin fayyinu tokko hin qabnu. Wanti hundumtuu tola nuuf kenname hojiin qajeelummaa nuyi ittiin fayyina keenya labsinu hin jiru jechuudha. Kiristoos Yesuus ayyaana Irraafaa ofii isaatiitiin akka nuyi gara fayyinaatti dhufnu godhe jechuudha. Kana hundumaa immoo akkuma Roomaa keessatti caafamee jiru kana hundumaa qoosaatti lakkaa'u yookaan wanta gatiin baafnetti lakkaa'u nurra jiraatu jechuudha. Thank you. Galatoomii Waaqayyoo saa eebbisu. Iddoo kana yaada xiqqoo dabaluun barbaada garuu maayinni ayyaanni inni karaa Yesuusiin nuuf dhufe jechuudha. Riilii raafaadha jechuudha. Nama hundumaaf isin gaha. Lafa cubbuun baay'atetti. Lafa cubbuun baay'atetti irra daddarbaan kun baay'ata waan. Ayyaanni koo raafaadha akkuma jedhuuf jechuudha dhiifama. Maaltu nakee jira wangeela Yohaannis boqonnaa 16 maal jedha jechuudha. Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallate isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaachuu kennuufitti kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaataniif jedha. Kanaaf kan inni ilma isaa kenne nama hundumaaf namni hundumtinuu jireenya bara baraa qabaatuuf jechuudha. Kanaaf ayyaanni Waaqayyoo biyya lafaaf kenne kuni jechuudha ilmaan namaa hundumaaf irraafaadha gahaadha yoo nuti kan itti fayyadamnu yoo taane yoo karaan amantii isa harka keenya keessa kan galfannu yoo taane jechuudha. Maalidha beenyaan nama cubbuu hojjetu maal jedha du'aa jedha. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa keenya wajjin tola kennamu garuu jireenya maaliiti? Jireenya bara baraati jedha. Jireenya nama hundaaf iyyuu Waaqayyoo jireenya bara baraa kennuudhaaf gahaadha jechuudha. Ayyaanni isaa irraafaadha jechuudha. Dabalataatiin immoo cubbuu gaabbitee lubbuu gaabbitee qalbii jijjiirratte kamittiyyuu araaramuudhaaf Waaqayyo harkisaa akka diriiretti jira jechuudha. Irraafaadha kan jedhamus kanaaf jechuudha. Roomee boqonnaa 5:8 keessatti immoo kan argannu maa'inni Waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate hin agarsiisaa jedha. Hin agarsiisaa jedha. Kanaaf ayyaanni karaa Kiristoos nuuf dhufe kuni akkuma abdii nu jedhe jechuudha. Irraafaa nama hundumaaf iyyuu kan diriire jechuudha. Kana jechuun immoo maalidha? Waaqayyo baruma baraan yeroo hundumaa cubbuu jennee kan itti deemnu akkasuma ta'aa itti fufaayi raawwatee akkasumatti jechuudha. Raawwatee akkasumatti jechuudha. By the way ayyaanni kunis ayyaana rakkasaa miti. Irraafaadha kan jedhu kuni jechuudha. Gahaadha kan jedhu kuni akkuma barbaanne kan goonu kan ittiin akka torbee baranne sana jechuudha. Kan cubbuu hojjechaa itti wal keessa argannu miti jechuudha. Ayyaanni kun koo dhiiga ilma Waaqayyoo isa qulqulluu dhangalaasise. Ilma Waaqayyootu itti dhiiga isaa dhangalaasee fide jechuudha. Gatii guddaatu itti kanfalame jechuudha. Gatii guddaatu itti kanfalame. Kan ammoo unutu kan keenya godhata jechuudha.
ammas immoo baruma baraanis immoo akkas ta'as immoo hin hafu jechuudha. Yeroon tokko yeroon kunitti maal ta'utu jira jechuudha. Daangaa godhatu jira jechuudha. Yeroon itti balballi samaayii cufamutu jira jechuudha. Yeroon itti waaqayyo waaqarraa hojii lubummaa kana, hojii araarsuu kana, hojii ayyaanaanii cubbamaa gargaaruu kana dhaabee mana qulqullummaa samaayii duume aaraan guute uffata lubummaa isaa ofirraa baasee mootii moototaa gooftaa gooftotaa ta'ee deebi'ee dhufuudhaan firdiidhaan jechuudha. Akkuma bartootaaf wangeelii Yohaannis boqonnaa 14:1-3 waadaa galee deeme sana jechuudha. Akkuma sana dhufee cubbamoota warra qalbii jijjiirrachuu didanii waaqayyo irratti mataa jabaatan irratti farade toloota immoo gara ofii isaatti fudhachuudhaaf yeroo inni itti dhufu ni jiraata jechuudha. Kanaaf sila kan jedhe jechuudha maalidha yeroo keenya kana keessatti egaa itti fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo keenya keessatti qalbii keenya jijjiirrachuudhaaf ayyaana irraa hafaa ta'e kana isa karaa Kiristoos tolanuuf kenname kanatti dhimma bahuun maayii bahuun gahee qopheessee. Galatoomaa waaqayyo sinaa eebbisu waa hedduutu irraa baratama wanta amma isin dubbattan keessaati wanti guddaan namatti tolu waaqayyo ayyaana irraa hafaa kana nu ayyamuu isaati. Sababni isaas utuu waaqayyo ayyaana isaa nuuf hin baay'isne ta'ee hireen jireenya keenya rakkina keessa seena. Akkamatti dubbatte garuu ayyaanni waaqayyoo kun immoo waan rakkasa miti. Waaqayyoo ayyaana nuu baay'iseera jennee har'a cubbuu hojjennee deebinee qalbii diddiirranne cubbuu har'atti qalbii diddiirranne sana borus irra deebinee hojjenna yoo ta'e yeroo ta'e tokko booda irra deebineetu cubbuu hojjenna yoo ta'e inni kun rakkina jechuudha. Hafuura qulqulluu arrabsuu jedhamu. Thank you. Kabiraan waa'ee qalbii diddiirrannaa dhugaa kaasneerra. Jireenya kiristaanummaa keenyaa keessatti qalbii diddiirrannaa nuti goonu qalbii diddiirrannaa isa dhugaa ta'uu qaba. Cubbuu tokko gaafa dalagnu cubbuun baay'ee waan jibbisiisaadha fuula waaqayyoo duratti. Waan baay'ee jibbisiisaadha. Cubbuu jibbuu danda'uu qabna jechuudha. Namni ayyaanni waaqayyoo isaa fi baay'ate hafuurri qulqulluun isa gargaaree cubbuu hagam akka inni jibbisiisaa ta'e hubataa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree nuti? Jireenya keenya gara waaqayyootti dhiyeessuutu nurra jira jechuudha. Shaakaluutu nurra jira jechuudha. Ayyaana yeroo tokko ayyaana waaqayyoo kana ofirratti rakasiisna. Ayyaana gatii qabu, humna gatii qabu kana jireenya namootaa keessatti yeroo baay'ee ayyaanni waaqayyoo rakasaadha. Kana taanaan qalbii diddiirannaan keenya ka dhugaa miti jechuudha. Baay'ee isaa wantolee biyya lafaa kanarratti itti dadhabnu, wantolee biyya lafaa kanarratti jireenya keenya yeroof murteessaa hin taaneef jenneetu cubbuu hojjennee ayyaana waaqayyoo ofirratti rakasiisna jechuudha. Kutaaxaanu keessatti immoo wantolee qaalii ta'an hubannaa namaatiin biyya lafaa kanarratti wanti namni qaaliidha. Kun gatii guddaa qaba jedhee yaadu fuula waaqayyoo duratti barbaachisaa akka hin taanee fi walumaa gala jireenya keenya biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu bakka dhokataa wayitti qabeenya keenya walitti qabachuu akka nuti qabnu waa'ee mootummaa waaqayyoo yaaduu akka qabnu irratti xiyyeeffachuu akka qabnu nutti hima. Gara urgeessaatti deebi'uutii fi wangeela Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 1-14 gidduutti gooftaa Yesuus mootummaa waaqayyoo mootii ilma isaatiif cidha qopheessetti fakkeeffama erga jedhee booddee namoonni cidha sana irratti affeeraman hirmaachuu dinnaan dhumarratti namootuma argitan hundumaa karaarraatii waamaa jedhe ebbaan cidhaa sun. Achi keessatti nama hundumaaf erga waamichi ta'e nama uffata cidhaa utuu hin uffatiin gara cidha sanaatti argamitutu jira jedha. Mee waa'ee qalbii diddiirannaa faana seenaan kun akkamitti wal fakkaata? Waa'ee waan kanaarraa waan dubbattoonnaa qabaatte. Akkumaan sila jedhegaa yeroon nuti qalbii jijjiirrannu hin jiraata. Yeroo wajjiniin immoo adeema jechuudha. Yeroo keenyatti fayyadamuullee gaafata jechuudha. Akkuma jalqabaa kaan irraa dubbachaa jirru. Gaafa nuti cubbuu keenyatti qalbii jijjiirranne immoo waaqayyo nu fayyisuuf harkisaa bal'aadha jenneerra jechuudha. Amma iddoo kanatti maaltu ta'ee actually heertuun sun jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 1-14tti kan barreeffamee jiru. Ergaan isaa inni bal'aan jechuudha. Ergaan hafuura raajii iddoo sana keessa jiru. Maa inni wangeelli harka warra isaaniif qophaa'e kan yuudotaarraa bahee ormootaaf yeroo inni darbaa jiru jechuudha. Warruma argitan waama
yeroo jedhu warri kaan yeroo sababa garaagaraa dhiyeessan argina jechuudha. Ani har'a naan qaqqabu maal wantoota garaagaraa dhufuu isaa yeroo didan sababa mataa isaanii dhiyeessanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e abbaan cidhaa suni namuu argitan karaarraa waamaa jedhee sanaa booda namoonni karaarraa dhaqanii cidha sanatti yeroo hirmaatan jechuudha. Sun maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Carraa aniif isin har'a arganne har'a mootummaa Waaqayyoof kaadhimamtoota ta'an iddoo kana jirrudha jechuudha. Carraan iddoo sanarratti nuuf ife. Garuu iddoo sana keessa ispeesifikaalii gaafa ilaallu cidha samaa'itti hirmaachuun mootummaa Waaqayyoo keessatti hirmaachuun uffata cidhaa barbaada. Silaa mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsaa 14 irratti akkuma ilaalle jechuudha. Isaan kun eessaa dhufanii jedhamanii yeroo gaafataman jechuudha. Isaan kun warra rakkina guddaa keessa darbanii uffata isaanii immoo maaliin miiccataniidha jedha. Dhiiga hoolichaatiin jechuudha. Tola Kiristoosiin jechuudha. Fayyinni akkuma jenne eenyuun ayyaana Waaqayyootiin. Uffanni quncee muka talbaa adiin qullaan kuni jechuudha. Qajeelummaa Kiristoos amala isaa isa mudaa hin qabne jechuudha. Fuula Kiristoos durattis isatu nu lakkaa'ama. Malee tolli kan keenya amma Isaayyaas keessaa silaa akkuma dubbifne jechuudha. Moofaa abaarsaati jechuudha. Egaa tola Kiristoosiin ala, ayyaana Kiristoosiin ala, amala Kiristoos, amala isaa sana otoo amala Kiristoositti hin jijjiirratiin cidha Waaqayyoo keessatti argamuun, samaa'itti argamuun akka hin daddaamne iddoo itti nutti dubbatamedha jechuudha. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1-14 keessa kan jiru kuni jechuudha. Kanaaf cidha sanarratti hirmaachuun amala Kiristoosiin qabaachuu gaafata jechuudha. Uffata Kiristoos tola Yesuus ayyaana Yesuusiin barbaada uffachuu barbaada jechuudha. Uffata kana akkamii hin binnamoo isa argatu. Yesuus irraa tola kennama. Isa amma jenne irraa hafaasa jenne sana jechuudha. Irraa hafaasa jenne sana jechuudha. Gaafa seerarra daddarbanii Addaamii fi Hewaan maal ta'anii jechuudha. Qullaa isaaniitu mul'ata. Jalqaba maal qabu turan? Uffanni isaanii adii qullaa ture jechuudha. Sanaan booda gaafa seerarra daddarban cubbuun mana isaaniitti gaafa galee gaafa cubbuutti kufanii maalirraa ta'e jechuudha. Ayyaanni Kiristoos isaanirraa gaafa ayyaanni Kiristoos namarraa ka'u qullaa fi mudaa ofiitu mul'ata jechuudha. Sana booda immoo kan ofii isaanii gochuuf yaalanii amma isaan jechuudha. Maal godhanii muka harbuu kutanii uumama boqonnaa tokkoon gaafa dubbifnu jechuudha. Muka harbuu sana hulluuqsifatanii maal godhanii baala harbuurraati tola kan ofii isaanii shaakaluu jalqaban. Miti wal dhukkatanii iyyuu inumaa wal dhukkatanii sanaa booda kan isaaniitiin garuu sunis isaaniif hin taane jechuudha. Kanaa booda ayyaanni inni jalqaba iddoo sanatti argame jechuudha. Cubbuuni maal barbaada? Aarsaa barbaada jechuudha. Fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa inni ganaa waggaa 4,000 booda dhufee aarsaa kana kanfaluu kan bakka bu'u gaafa sana hoolaatu qalame. Gogaarraatii uffata isaaniif kennisiise Waaqayyo. Sanaatiin mudaa isaanii dhokfatan. Suni Yesuusin bakka bu'a ture jechuudha. Kan gaafa sana gogaan isaaniitiin uffata isaanii dhoksan suni jechuudha. Walumaa galatti maalidha? Gaafa seera cabsinu. Gaafa Waaqayyotti adda baanu jechuudha. Qullaa keenyatu mul'ata. Ayyaana dhabna jechuudha. Uffanni tolli Kiristoos nurraa ka'a jechuudha. Amma samiitti galuun immoo sana barbaada jechuun barbaadaa fayyaa ta'e. Thank you. Galatoom Abdi daqiiqaa tokko sii kennaa ogeessi kaameraa keenya sa'aatiin dhumeera jechaa jira. Daqiiqaa tokko. Gaariidha. Obboleessa koo Urgeessaadhaan galatoo jechuun barbaada. Akkuma inni irraa dubbachuuf yaalii mataa keenyaati yookaan tola mataa keenyaati wanti nuyi goonu tokko hin qabnu bakka uffata qulqullummaa isa badee namni waan tokko qopheeffachuu hin danda'uudha. Akkas jechuun ayyaana Waaqayyoo irraa gaafa kumnee jennu yooma garaa qalbii jijjiirannaatiin gara Waaqayyootti dhiifamsaan gara Kiristoositti yoo deebine malee waa'ee ayyaana Waaqayyoo yookaan tola Kiristoosiin bakka bu'uu hin danda'uudha. Uffannaa tola Kiristoos kana immoo Kiristoos nama fudhachuu barbaadu hundumaatiif kennuu akka kennu. Gaaficha akkuma obboleessi koo irraa dubbachuuf yaale Addaamii fi Hewaan utuu cubbuun godhin haala addaatiin dinqii addaatiin ayyaana Waaqayyoo qajeelummaa Kiristoos keessa jiraachaa akka turan. Ergi cubbuutti kufanii immoo ayyaanni sun akka irraa ka'e jechuudha. Ammas uffannaa tola Kiristoos yookaan uffata tolaa yookaan uffannaa qullaa'ummaa kana uffate baruma baraan uffataa hafa kan jedhamu miti jechuudha yoo cubbuutti kufe jechuudha. Cubbuutti kufeennaan ayyaanni yookaan qullaa'ummaan uffanni qullaa'ummaa Kiristoos kun akka namarraa ka'u beekuutu nurra jiraata jechuudha. Akkuma beekamu nuyi karaa Kiristoos Yesuusiin fo'amne karaa Kiristoos Yesuusiin waamamne kanaaf waan rakkasaatti lakkaa'uu hin qabnu jechuudha. Uffannaa yookaan qullaa'ummaa Kiristoos Yesuusiin karaa uffata tola qajeelummaa kana yookaan uffata tola Kiristoos kana akka waan rakkasaatti akka waan waa hin baafnetti ilaaluu akka nu hin qabne
itti dabaluu barbaadetanii galatooma. Thank you. Galatoomii egaa ayyaana Kiristoos isa ulfina qabeessa kana yeroo hundumaa ofirratti tikfachaa sagalee isaatiin jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa haa baay'isu. Yeroo keessan isa qaaliirraa qooddanii asitti argamtanii sagalee Waaqayyo akka kanatti waan nuuf qooddaniif ulfaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya sababii yeroo keenyaaf jecha asuma irratti xumurra yoo jaalala Waaqayyo ta'e torbee sagantaa wal fakkaatuutiin walitti deebina. Hagasittuu nagaan ayyaanni Gooftaa isiniif haa baay'atu jecha asii sagantaa keenya nuti karaa buleessa keenya urgeessaa kadhataan goolamna. Gooftaan hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Gooftaa guddaa ulfinaa si galateeffannaa gaarummaa kee hundumaaf jaalala kee hundumaaf yaa Waaqayyoo bakka jiruuf jireenya keenya hundumaa keessatti situ harka keenya nu qabee situ jireenya keenyaaf itti gaafatamaa ta'ee nu gaggeessee iddoo kana akka geenyuuf dubbii keerraa akka barannuuf si wajjiniin akka dudubbannuuf maaddii keerraa akka soorannuuf ayyaana situ nuuf baay'isee Gooftaa Yesuus si galateeffannaa maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Iddoo kana ga'uu keenyaaf sababa addaa hin qabnu situ iddoo kanaan nu ga'e situ biyya lafaa hin mijanne keessatti haala nuuf mijeesse Gooftaa keenya fayyisaa keenya waaqarratti lafarratti galanni siif haa baay'atu. Ameen. Gooftaa Yesuus amma immoo karuma addaa si galateeffannaa jalqabaa hamma xumuraatti nu wajjiniin waan turteef dubbii kee waan nutti dubbatteef dhaggeeffattoota keenya lafa isaan jiranitti dubbii kee isa aannaniif dammarra caaluu gara jireenya isaaniitti qaqqabsiisuu waan fedhatteef gurra isaaniitiin waan geesseef Gooftaa Yesuus maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Dubbii kee dhageenya irraa ittiin akka jiraannuuf addumaan immoo warroota cubbuu isaaniif irra daddarba isaaniif qalbii jijjiirratanii aagii galanii samiif qophaa'an namoota ta'uu akka dandeenyuuf maqaa ilma kee Gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee hunduma keenyaaf haa baay'atu. Ameen. Hafaa baraaf yeroo keenya hundumaatti darbii nu gaggeessi. Ameen. Gaafa dhuftu samaayitti qooda nu qabaachisi. Ameen. Maqaa ilma kee Gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen.
nuti jireenya dhiifne du'aa firiiru. Gargaaraa keenya isa dhugaa namni si dhabee dhuguma du'aa nuti irra teera amma yaadni kee karaaramii numa si yakkee karaaramii numa si yakkee karaaramii numa si yakkee. Yesus mechuko ati jalaluka iriyakafa mudamuko sirkato